Hai, kam jirtu kabajamtoonni fi hordoftoonni yaadeemaan nagaa keessanii yaadeemaan eessatti badee jettanii namoonni baay'een na gaggaafattanii hin duune jiraa. Sababa ani badeef tokkoffaa hin beeku. Hin badne jira nan dhufasii wantoota hedduun qabadhee dhufaa jira. Wantoota tokko tokkoon sirreessaa jira jechuudha. Amma nan dhufa deebi'ee namoonni iyyaafataa turtan garuu hedduu galatooma baay'een keessan jechuudha. Eessatti baddee darbee gaafa viidiyoo gadhiisu eessatti baddee ati maaliif baddee minaan jettu dhugumadha. Akka duriitti viidiyoo gadhiisaa hin jiru. Amma garuu kunoo deebi'ee dhufeen jira jechuudha. Isin yaadeera immoodha. Komentii keessa yaadeera namoonni baay'een komentii naa goggootanii yaade bareedaadha yaade baay'ee gaariidha minaan jettanii kan natti himtan baay'ee keessan dhugaa isin yaadeen jira jechuudha. Baay'ee egaa har'aas waan biraallee waan haasa'uun qabu naguma isin gaafachuun dhufe hunduma keessan jechuudha. Akkan isin yaade isinitti himachuufidha. Akkan baay'ee isin yaade hordoftoota kiyyaa amma baay'attanii jirtu. Naannoo nama 24 taatanii jirtu. Subscriberoonni kuchina hundi fudhachuun salphaa miti baay'eedha. Egaa kana booddee viidiyoowwan isiniin dalaga jechuudha. Viidiyoowwan tokko isiniitiin hojjedha xiqqoo hojiijiin walirra waan nama oduu dideefidha. Kanan xinnoo badee malee badeechumaan nafuu isin dhiisee hin baduu nan dhufa. Ammas viidiyoo garagaraadhaan nan dhufa jechuudha. Namoonni na iyyaafattan hundi keessan iyyuu galatoomaan isiniin jedha. Anis nan jira. Beekii fayyuunfaa maal ta'an jettanii warreen na gaafattanillee isaanis jiru hin dhufu walumaan dhufna hundi keenya iyyuu baay'een isin jaalladhu hunda keessan iyyuu naa jiraadha.